kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa wangeeltuu biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam turtanii akkamiin yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha guyyaa har'aa kan akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti barumsa keenya walitti fufiinsaa kutaa 26ffaa kadhannaa gara qulqulluu Yohaannis Cuuphaatti kadhatamu kadhannaa gara qulqulluu Yohaannis Cuuphaatti kadhatamu kan jedhu kutaa 26ffaa walitti ni baranna. Anaaf dubbattii afaanis immoo gurratti hin dhageessan qalbitti hin qalbeeffattan anaafis isiniifis haa kennu jecha hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessani akkamiin turtanii guyyaa kana eebbisee kan nuuf kenne lafa badiirraatiin waamee akka gochaa keenyaa osoo hin ta'in akka arjummaa isaatti akka dhiifama isaatti guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kana kadhannaa gara wareegamaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaatti kadhatamu kan jedhu Yohaannis ilma Zakkaariyaas ilma Elsaabeet misiraachoo ergamaa waaqayyootiin kan dhalate yookiin immoo gammachuu jechuun Yohaannis jechuudha afaan Amaariffaatiin Yohaannis gaafa jennu afaan Oromiffaatiin immoo gammachuu jechuudha. Dhalachuu isaatiin baay'ooliin isaanii ni gammadu በመወለዱ ብዙዎቻቸው ደስ ይላቸዋል ጀዴ ኤርገማን ዋቀዮ ዘካርያስ ፊ ኤልሳቤት ህሙዳን ከለና ቁልቁልቸ ዮሐንስ ጩጳ ከለቹ እንዱራ ሴናሳ ዱበት ጥቆ ያለቹ መርባቺሳዳ ኬሱማ ወንጌለ ሉቃስ በቆና ቶኮ ለኮፍሳ ድግደሚ ቶኮ ካስኔ ጋፈ ይላሉ ሴና ከለ በጥላ ያርገና እስኒስ ዱብሱ ደንዴሱ ዮሐንስ ጩጳን ማቲንሳ ኤልሳቤት ፊ ዘካርያስ keessuma Zakkaariyaas immoo tajaajilaa luba mana waaqayyoo yeroo sana ture ta'uu isaanii beekna. Egaa akkuma beekamu amantaa qabu waaqayyoon hin sodaatu mana waaqayyoon ni tajaajilu garuu daa'ima hin qaban ture jedha. Haannaaf dhuma jala Zakkaariyaasiitiif boodarra ilma kan kenne Abrahaamiin dullummaa keessa ilmoodhaan kan eebbise waaqayyoon yeroo hundumaa kan galatoomedha yookiin immoo ilmi namaa waan barbaadu hundumaa waaqayyoon ni beekaa jechaadha. Kanaaf qulqullichi Yohaannis dhalachuu isaan dura maatiin isaa Maseena yookiin immoo haati isaa Elsaabeet dhabduu turtee jedha. Ergamaan waaqayyoo gara Zakkaariyaasitti dhaquudhaan kadhannaan kee waaqayyo fuulduratti siif dhaga'ameera. Haati warraa kee Elsaabeet ilma ni deessi. Innis immoo adda kan bahe yookiin immoo naaziraawii kan jenne naaziraawii jechuun adda kan bahe jechuudha. Warra kaanirraa warra cubbamootarraa addunyaa kanarraa adda kan ta'e ta'a. Milaaccii yookiin immoo kan ittiin haadamu mataa isaarra hin ga'u jechuudhaan dhalachuu isaatiin immoo baay'ooliin isaanii ni gammadu jechuudhaan ergamaan waaqayyoo dubbatee ture jechaadha. Bifuma kanaatiin waaqayyoo waadaa galeefiin kanaatiin Elsaabeet dullummaa keessa ilma argatte ilmi kunis Yohaannis ta'ee addunyaan hunduu maqaa isaatiin akka waamamu addunyaan hundumtuu seenaa isaa akka dubbatu ta'eera jechaadha. Bal'inaatiin seenaa qulqullicha Yohaannis Cuuphaa barachuudhaaf wangeela Luqaas boqonnaa tokko kaastanii hanga dhumaatti yoo dubbistan ni agartu. Egaa waadaan qulqullicha Yohaannis Cuuphaa keessuma biyya keenya keessa shonkoraa Yohaannis kan jedhamu bakki tsabalaa beekamaa fi namoonni baay'een itti fayyaa jiran hafuurri hamaan hedduun itti mul'achaa jiru itti ifa ba'aa jiru si'ool galee itti hidhamaa jiru ta'uu isaa biyya keenya keessaa gara shonkoraa Yohaannis deemtanii namoonni beektan yoo jiraattan kana beekuu dandeessu. Egaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna amiin jedhee erga eegaleetiin booda qulqulluu Yohaannis Cuuphaa gooftaan jecha isaatiin dubartoota keessaa kan dhalatan keessaati. Akka kee qulqulluun gidduudha akka kee qulqulluun kan hin jirre akka ta'e jedhee siif ragaa kan ba'e
Atis immoo mannaanyi wareegamaa duukaa bu'aa raajicha taate atis ogummaa kee simboo keetiin guddattee jecha gooftaa keetii otoo hin qaana'in otoo hin sodaatin ragaa kan baate. Kanaaf dhuguma ragaa dhugummaaf ragaa kan taate. Nutis immoo Waaqayyoon biratti waa'ee badii keenya dhuguma gaabbuudhaan lapheedhaan deddeebi'uudhaan waa'ee dhugaa dhaabachuu fi quuqamuudhaan akka taasisnu akka dubbannu dhuguma jaalala Waaqayyoo beeknee abboommii Waaqayyoo hojjennee ciminaatiin akka argamnuuf nuuf kadhadhu. Ijoollee keenya amala gaariitiin akka guddifannuuf nu gargaari. Addunyaa kana hundumaa irratti gara badiinsaatti kan nama harkisu wantoota hundumaa akka baay'ate ni agarta. Waan gaarii kan hin taane hamaa warra dubbatan hojii hamaatiin lubbuu keenya balleessuudhaaf bakka jiranitti kiyyoo isaan nuuf qopheessan kiyyoo daabiloos nuuf balleessi. Nuunis ijoollee kee kan isaaniif raawwannu eegumsa kee nurratti baay'isi. Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraa eegumsa isaa nuuf baay'isi. Araarsummaa kee qulqulleetti Dubroo Maariyaam araarsummaa ishiitiin nurraa gargar hin ba'in. Qulqullicha Cuuphaa Yohaannis ati daa'ima jiraataa Waaqayyoo raajicha jedhamta jedhamee siif ragaan bahameera. Jireenyaa fi gaarummaadhaaf kan dhaabatte akka waan taateedhaaf ijoollee keenya Iyyasuus Kiristoos jaalala isaa irraa akka hin fagaanne addunyaa hamaa jaalala hordofanii badiitiin akka hin banneef badiidhaanis akka hin kufneedhaaf Waaqa isaaniirraa akka hin miinerreetii Waaqa isaanii akka hin gaddisiisnerraa nu eegi. Nutis immoo ijoollee keenya dhugumatti waaqeffannoodhaan qabamnee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiif akka bitamnu kan qabnu akka qoonnu murtoo gaarii akka hin jal'isne warra godaanan irratti kan eeyyame ol akka hin fudhanne jaalalaaf gatii akka hin gaafanne afaan gowwomsaa hidhii gowwomsaatiin irraa nu eegi. Laga Yordaanos gamatti akka barsiiste akkuma kana akka raawwannuuf nuuf kadhadhu. Qorbichi oobdiin sunis adda baasee galabaa fi firiin kan itti ba'u. Si'ool keetti gubachuu irraati nu fayyisi. Akka muka kutamuutti arjummaa horiisaa Waaqayyoo rakkina murtoo sana hundumarraati adabamuu irraati nu eegi. Qulqulleessa Yohaannis Cuuphaa kadhannaa keenya nuuf dhaga'i. Akka nuuf kadhattus dhugumatti maqaa kee waamaa tsabala kee kan nu obaase dhimnatii kee akka dibannuuf qulqulluu yaadannoo kee bakka argamutti akka kadhannu hundumaaf kan nu fayyise arjummaa kee nuuf kenni. Dhibee nurratti mo'ee jiru kana irraa nu fayyisi hanga baraatti. Amiin jechuudhaan kadhannaan kun kadhatama. Torbee itti aanu immoo sagalee misiraachoo baay'ee hundi keenya itti fayyadamuu qabnu. Hundi keenya kadhachuu qabnu. Namoonni hafuura seexanaa mo'achuudhaaf eenyummaa isaa beekuudhaaf namoonni likkiftiidhaan maraatummaadhaan budaadhaan seexanaatiin xinqolaadhaan qaalluudhaan gaafa isaan qabaman kadhannaa kadhatamuu kan jedhu kadhannaa baay'ee murteessaa fi baay'ee barbaachisaadha. Nam tokko budaan hin nyaatti tsabala geessuu hin dandeenyu yoo ta'e nurraa fagoodha yoo ta'e manni kiristaanaa nurraa fagoodha yoo ta'e
luboonni nurraa fagoodha yoo ta'e, daaqonoonni nurraa fagoodha yoo ta'e, akka tasaa namni likkifti kan jennu, budaa kan jennu, xunqulaa kan jennu, hafuura hamaatiin atattamaan qabamuu danda'a. Yeroo sana maal goona murtoon keenya maalidha kan jedhu kutaa 27ffaa ammoo waliitiin bal'inaatiin kan barannuu fi barumsi kun baay'ee muraasadha. Baay'ee murteessaadha. Namoonni balaa tasaa dhibee xunqulaa afisaa dangis kan jedhamu qilleensatti argamu harka namaatiin hojjetamu. Jireenya namaa irratti hojjetamu hundumaa budaa xunqulaa waan garaagaraa yoo nu qabne akka tasaa yoo dhibamne hafuura hamaa baasuudhaaf karaatti fayyadamnu kadhannaa kadhannuudha. Torbeetti aanu kutaa 27ffaa kan barannu kutaa 26ffaa kanumaatiin nu ga'a. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqa abboolee keenyaaf galannii fi ulfina teessoo isaa ari'aa baratti isaaf haa ta'u. Waaqayyo barsiisaadha, Waaqayyo gorsaadha, Waaqayyo beekaadha. Galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Waan hamaarraa, hafuura hamaarraa, hafuura xinqulaarraati, hafuurota garaagaraatti Waaqayyo isin haa eegu. Baradhaa, waliif dabarsaa, sheerii godhaa, sabiskiraayib gochuu hin dagatiin.